haala faakoo saalaa bakustiin taluudhaan qooduma kanaan dura uummata keenyaaf kennaa ture itti fufee gahee kiyya bahachuudhaaf. Dubartii ragaa sobaan mucaa buddeenaa isaanii ajjeesaniiru jedhamuun hidhaan waggaa 20tti murtaa'e waggaa 5 booda bilisa bahan. Yeroo sobaan hidhaa turetti intalli sun akka dhala hin godhanne abaaree ka'ee intalli maal gootee maatiitu dhokse jedheen. Dorgommii waancaa Awurooppaa onnee lammiilee Ingilaandi cabsee darbee fi arraba sanyummaa taphattoota mudatees qabanneerra kan isinitti himu Jaalalamaa Taaddasaati. Turtii gaarii. Ka jalqabaatiin hidhamuu pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma hordofee guutummaa biyyattiitti hokkaraa fi saamicha dhaqqabeen namootni 6 ajjeefaman. Hokkaricha keessatti kanneen hirmaachuun shakkaman namootni 200 ol ta'an to'annoo jalaa ooluu poolisiin hime. Deeggartootni Jaakob Zuma mormii isaanii dhageessuuf gara addabaabayitti kan bahan erga Zumaan yakka malaamaltummaan himatamanii hidhaan irratti murtoofnaan harka isaanii poolisiitti kennaniiti. Mormii kana keessattis dhaabbilee daldalaa hedduun haleelamuun saamamaniiru. Yeroo baay'ee dhaabbileen daldalaa isaanii jeequmsa ka'uun jalaa saamamaa kan ture lammiileen Itoophiyaa amma maal keessa akka jiran jiraata magaalaa Johannesburg Daawit Toldeማርያም gaafanneerra. ሲሆን የነበረው ከደርባን ኳዝኑላተርና በሚባሉ ቦታዎች ነበሩ ትላንትና ደርባኒ ፊ ሆድ በከ ጀደመንቱ ጅራ ከሌሰ ገሩ ናኖ ጆሃንስበርግ ሆድ ኢዶ ጀደሙት ሃሌላ ገጌሳ ቱረን ከናደት ረት ጥየፈተን ሂንጅሩ ሱቆታ ፊ ዳብሌ ረት ሃሌላ ገጌሳ ቱረን በቀጥታ ረት ቆፈሚቲ ከሳሚቸ ገጌሳ ቱረን ዳብሌ አከ ማይክሮፋ ከለሚሌ ቢይቻ ጨብሱን ሳማ ቱረን አርቃን ሰበበ ጀቁምሲቻፍ ፉርማትኒ ዋኒን ከነምኔፍ Johannesburg keessa kan akka GP dabalatee dhaabbileen hedduun cufaadha. Sochiin biizinasiin jiru kaleessa habashoonni ofirraa ittisuuf jecha gara dhaabbata isaaniitti bahaniiru. Kana duras akka isaan saaman muuxannoo isaa qabu waan ta'eef saamichaaf akka dhufan waan beekaniif walajjeesuun waan dhufuuf poolisiinis uummata keenya gargaaruun saamicha irraa oolchuu danda'eera. Osoo ofirraa ittisuuf hin baane ta'ee waan rakkisaa ta'a ture. Saamuuf dhufani ture. Garuu qabeenyi uummata keenyaa irra caalaan ooleera. Darbee gara darbaan keessatti jalqaba irratti kan miidhamu duras lammiilee Itoophiyaa ture. Ammas akkasuma kan miidhaman jiru. Mootummaa waliin yeroo wal dhabdee keessa galan sababa godhachuun baqattootni nuuf haa bahan jechuun itti fayyadamuun saamu. Gara koominitii, embasii fi poolisii deemnee yeroo gabaasnu deebiin kennan gaariidha. Garuu hojiitti yeroo jijjiiran rakkoo hedduutu jira. ነገሩ ግን ሲፈጸም ተግባር ላይ ብዙ ነገር ማታየው ነገር አለ። Kaayitaanotiin torbee darbee godina Shawaa Kaabaa aanaa Moojanaa jedhamutti waggaa 5 dura dubartiin Azaalech Beete jedhaman ragaa sobaan mucaa buddeenaa isaanii ajjeesaniiru jedhamuun hidhaan waggaa 20tti murtaa'e hidhaan waggaa 5 booda gadhiifamuun isaanii dhaga'ameera. Azaalech nama ganna 55 yoo ta'an intalli buddeenaa ajjeefamte jedhamte lubbuun argamnaan manni maree bulchiinsaa naannoo Amaaraa gaaffii boordii dhiifamaa irraa dhiyaateef qorate ragaa iseeti murteen kenname. Adda Azaalech waan keessa darban akkas jechuun BBC Afaan Amaaraatti himan. Mana hidhaa yeroo jedhamu ulfaataadha. Garuu gocha sana jaarraawwannee fi badaa dhiibbaan irratti hin goone. Garuu intalli lubbuudhaan argamte erga jedhamee asi sammuun koo sirriitti hin hojjetu. Yeroo hidhame kanatti qabeenya koo hunda dhabee dhokkeedhuma irratti hin kufe. Sobaan ijaan hiisisaniif ammas lubbuu koo balleessuuf boodatti hin deebi'an. Gara biyya kootti hin deebine ammas mana firaan jira. Yeroo hidhaa dabarsanitti haqa isaanii dabee tureef abaaraa akka turanii fi namoota ragaa sobaa irratti bahanitti gadduus himaniiru. Yeroo sobaan hidhaa turetti intalli sun akka dhala hin godhanne abaaree ka'ee intalli maal gootee maatiitu dhokse jedheen otoo qaamaan ishee argadhee bataskaana hundatti naannessee uummata naa ilaalaa jechuun hawwa ture. Kunis naa ta'eera garuu wayyoo warra sobaan ragaa bahaniif samii fi lafti iddoo hin qaban. Namni aanaa sanaa fi uummanni Itoophiyaa anaan argee qalbii haa diddiirratu. Warra akkana na godhe immoo hin himadhu waaqti isaanii himatu. Amma immoo oduuwwan gaggabaabseen isinitti himaa manni murtii dhimma Laamroot Kamaal irratti murteessuuf beellama biraa qabate abbaan alangaa murtee manni murtii olaanaa federaala ramaddii lidata Laamroot Kamaal ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee bilisaan akka gadhiifamtu isa murteesse mormuun ture mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo kan dhiyeeffate. Mootummaan Itoophiyaa balaliiwwan Tigraay irraa gara alaas ta'ee biyya keessatti taasifaman dursa buufata xiyyaaraa Boolee qubachuu akka qaban miidiyaa hawaasaa irratti ibseera.
haala kanaanis sakatta'insa barbaachisaa ta'e ni taasifama jedheera. Mootummaan Jibuutii gahee teleekoomii biyyattii irraa qabu gurguruuf jedhe. Dilbata kaleessa adeemsa dhaaba kana gareen gurguruuf ta'uu kan beekse yoo ta'u kunis dinagdee biyyattii ammayyeessuuf hojii hojjetamudha jedhe. Pirezidaantiin duraanii Haayitii ajjeesuun shakkamaa ijoo namni jedhame to'annoo jala ooleera. Poolisiin ajjeechaa pirezidaant Joovanel Moiz irratti raawwate qindeessuun hakiima shakkamaa ijoo jedheen to'ateera. Pirezidaantiin duraanii ganna 53 mana jireenyaa isaaniitti namoota biyya alaa 28tiin ajjeefamuu poolisiin biyyattii ibsee ture. Indiyaatti bakka kan namoota suuraa ofii ka'aa turan 16 ajjeese. Namootni kunneen bakka daawwannaa beekamaa 12th Century Airport jedhamutti gama ol dheeraatti ol ba'uun rooba keessa suuraa ofii yookaan selfii ka'aa turan. Ameerikaan Moontaanaatti bineensi beer jedhamu dubartii dunkaana keessa harkisee baasuun ajjeese dhukaasanii ajjeesan. Naarsiin ganna 65 Kaalifoorniyaa irraa taate Lii Lookaan gaara gubbaa bahuun imalarra otoo jiraniiti bineensichi haleellaa kan irraan ga'e. Ka ittaanutti ceenee jirra. Hayyuu duraanii abaa'oo filannoo hayyuu dureen duraanii abaa'oo obbo Galaasaa Dilboo filannoo Itiyoophiyaa bara 2021tti gaggeeffame dhuunfaan dorgomuun mo'atanii taa'umsa paarlaamaa argataniiru. Obbo Galaasaan qabsoon dhaabaa akka barbaadamutti hin deemne jedhanii harka maratanii taa'amuu gaarii miti jedhan. Haala filannoo kanaa fi kallattii qabsoo isaan gaggeessuuf jedhan irratti waa'illikoo maatii olaanaa dubbisiira. Murtiidhuma haala jiru waliigalaa xiinxaluudhaan haala gafaakoo haala dhaaba xiinxaluudhaan qooduma kanaan dura uummata keenyaaf kennaa ture itti fufee gahee kiyya bahachuudhaaf irraa wayyaa ta'e natti mul'ataan murteeffadhe. San booda bakki itti dorgomtan eessa amma bakki itti mo'attan kun? Bakki itti dorgome bakkuman yeroo dheeraadhaaf qabsoo keessatti gaggeessaa ture bahaa Oromiyaa Harargee bahaa aanaa Goloodaa aanaa Qumbee fi aanaa Malkaaballooti. Karoorri keessan maali? Paarlaamaa keessatti garri caalaan paartii biyya bulchuu waan ta'eef paarlaamaa keessa ka jiru jijjiirama akkamii fiduudhaaf ga'e akkamii bahachuudhaaf qophii qabdu isin? Ga'een egaa akka nam tokkotti nama dhuunfaadhaan dorgomee tokkotti nam baadhee yaadu kan duraa yoo danda'ame uummatanii yeroo dheeraa keessatti akka jaarmiyaadhaanis haa ta'u qooda kennaa ture kana amma immoo yoo xiqqaate jira ta'uu baate sagalee isaanii ta'a jedhee yaada. Sagalee isaanii ta'uu keessatti immoo jijjiiramni biyya kanatti keessatti argameef deemaa jiru wareegama qaalii ulfaata waggoota dheeraaf kafalame argame kan akkasumatti facaasanii biraa deemanii fi yeroo hundumaa duwwaarraa ka'anii akka hin taane jijjiiramaa argamee fi bu'aalee argaman hanga fedheyyuu ba'an xiqqaatanis maal guddatanis jabeessanii kacaaluu fi qabsoon itti fufamuu akka qabuu fi waan tumsa ta'uu fi waan gargaaru irratti bobba'ee deemkaroora qaba. Amma dura paartii siyaasaa hundeessaniiti kan hojjechaa turtanii adda bilisummaa Oromoo keessatti waggoota dheeraadhaaf hayyuu dureedhaan hojjettaniirtu. Amma qabsoo dhaabaa fi qabsoo nama dhuunfaadhaanii akkamitti madaaltu isin? Qabsoon dhaabaa fi qabsoon nama dhuunfaa garaagarummaa akka qabu beekamaadha. Haa ta'uutii hundi isaayyuu akka haala keessa jiruu fi akka haala jiruutti madaalamuu qaba. Kanaaf akka madaala kiyyaatti akkan ilaalutti qabsoon dhaabaaf waggaa dheeraatti godhamee jira. Sana keessattis waan har'a geenye irratti gumaachi godhamee ni jira. Kana gidduutti immoo rakkoolee fi danqaalee argamantu jira. Kun egaa yeroo wajjin kanatti ilaaluu danda'a. Akka nama argetti immoo akkasumatti kan dhaabaa sun ka jaarmiyaa sun hin taane yookaan akkan fedhutti naa hin taane jechuudhaan waan deemaa jiru tokko waan godhamaa jiru tokko akka hin jirretti haqanii bira darbanii yookaan akka maratanii taa'anii yookaan
dura dhaabbatanii dararaa uummata keenyaa heddummeessuu osoo hin ta'in carraa argameen dhuunfaadhaanis waan godhamuu danda'u sagalee uummatichaa dhageessisuun waan bu'aa uummatichaaf qaba jedhamu irratti dubbachuun falmuu fi bakka moorraa maqametti dura dhaabbachuun sirreessuudhaaf taafachuun bu'aa xiqqaatu hin qabaatu. Filannoo baranaa irratti paartileen Oromoo jajjaboon hin hirmaanne isin filannoo baranaa kana akkamitti madaaltan? Dhaabonni garaagaraa sababa mataa isaaniitii fi xiinxala mataa isaanii kan tarii boodatti dhufanii xiinxalli sun sirriidhamoo sirrii miti jechuudhaan deemaniin haftuu hin danda'anii rumni isaantu sanarraa deebisuu danda'a. Akka ilaalcha kiyyaatti garuu hirmaannaa uummatichaa yeroo ilaalu nagaan xumuramuu isaa yeroo ilaalu sadaffaas immoo akkuma sirni itti dhaabbatee waan kan akka geggeessuu fi election board jedhamee deemamutti waan hamma dandeettii isaatti geggeesse haala biyyi kun filannoo laalchisee keessa dabarsitee fi waan ta'aa ture wajjin yeroo ilaalu wayyaa ture jedhaman. Ka xumuraatiin dorgommii waancaa Awurooppaa xumuraa kaleessa galgala Ingilaand Wembileetti gaggeeffameen Itaaliin shaampiyoonaa taate. Ingilaand waggoota 66 booda waancaa injifachuuf hawwii guddaa qabdi ture. Injifatamuu Ingilaand hordofees arrabsoon sanyummaa taphattoota gurraacha biyyattii rukuttaa peenaalitii dhabaan mudateera. Gabaasa dabalataa qabna. Sicuramente ha fatto la sua parte. Kun yeroo gareen biyyaalessa Itaalii waancaa Wembley irratti injifate fudhachuun biyyatti galu simannaa taasifameefidha. Room faayamtee isaan eegde deeggarsaaf simannaa guddaa waancaa Awurooppaa Itaaliin erga 1968 yeroo jalqabaaf injifatte. Abjuu Ingilaand waggoota 55 booda waancaa injifachuuf qabdu taphni jalqabee daqiiqaa lammaffaa irratti waan dhugoome fakkaate. Taphataan sarara ittisaa cinaa Manchester United Luke Shaw galchii jalqabaa lakkoofse. Advantage England. Itaaliin ganamaan durfamuu isaanii barraan duubaan ittisa cimaan fuulduraan ammoo galchii wal qixxeessituu barbaacha cimanii taphatan. Caalmaa taphaas harka Ingilaandii fudhataniiru. Istaadiyeemii Wembley irratti tapha cimaa xumura waancaaf gaggeeffame deeggarsa ajaa'ibsiisaa garee biyyaalessaa Ingilaandii cina jiru dhaloota kubba miilaa Ingilaandiif abdii guddaa kenne ture. Dorgommiin waancaa Awurooppaa bara 2020 kun deeggarsi garee Ingilaandiif jiru gammachuun itti fufeera. Garuu boqonnaan booda taphataan sarara ittisaa Itaalii Leonardo Bonucci galchii wal qixxeessituu lakkoofse haalotni jijjiiramaa dhufan. Gareen lamaan daqiiqaa 90 qixa tokkoo fi tokkoon erga xumuranii daqiiqaan 30 dabalamus waliin injifanne. Rukuttaa peenaaliitiirra yommuu gahan Ingilaand kan jalqabaa lakkoofsifte. Itaaliin itti fufte garuu marsaa lammaffaa irratti Itaaliin ni dhabde. Sana booda taphattootni Ingilaand Marcus Rashford, Jadon Sancho fi Bukayo Saakaan rukutticha ni dhaban. Abjuun Ingilaand hin dhugoomee hafe. Kan hordofee arrabsoon sanyii taphattoota gurraacha Ingilaand Rashford, Saakaa fi Sancho irratti miidiyaa hawaasaan jalqabe. Hedduunis deeggarsa isaanii kennaniiru. Gareth Southgate leenjisaan Ingilaand akka isaan rukutan natu murteesse. Itti gaafatama isaa natu fudhata jedhee taphattoota isaa jajjabeesse. Ministeera muummee United Kingdom Boris Johnson taphattoota kanneeniif kabaja malee arrabni maluuf jedhan. Dorgommii waancaa Awurooppaa irratti karra eegaan Itaalii Donnarummaan taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun filame. Cristiano Ronaldoon ammoo galchii 5